Oromoo ilma isaa cinaa dhaabbatee wal'aannachuu qabaa jaan harmeen obbo Jawaar Mohammad Jawaar ilma kiyya qofa osoo hin taane kan Oromoo miliyoona 50 jaan Usman Bayyum. Xiinxalaan siyaasaa fi miseensi KFO obbo Jawaar Mohammad mana hidhaa keessatti guddoo dhukkubsachuun yaala gahaa dhabee miidhamaa akka jiru maatii fi abukaatoon isaa yeroo garagaratti ibsaa turaniiru. Mana hidhaa keessatti dhukkubsatee yaala gahaa dhabuu obbo Jawaar Mohammad ilaalchisuun harmeen isaa uummata Oromoo biyya keessaa fi guutuu addunyaarra jiraatan hundaaf dhaamsa qaban dabarsaniiru. Jawaar inni dahe malee ilma kiyya qofa osoo hin taane kan uummata Oromoo hundaati. Kaleessas dabarsee kennaadhaan isiniif gumaachee jira. Har'aan humna qabaadhee ilma koo kana wal'aanachuus hin danda'u rabbii fi uummata Oromoo malee fira biraas hin qabu jedhan harmeen Jawaar Mohammad dhaamsa isaanii bilbilaan gama Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin sababal'aaf dabarsaniin. Jawaar Mohammad ani Jawaar Mohammad kiyyaa miti ka Oromoo bal'aati ka biyya bal'aati biyya alaa ta'ee biyya sille ta'ee ka Oromooti duraanuun kenneefi ani waanin isa wal'aanuu danda'uun qabu hin dhibamaa dhaga'ee hin dhayne hagammaan dhayne asumaa'in rakkachaa jira asumaa'in mammarachaa jira malee hin dhayne dhibamaa obboleeyyan isaa natti himtee jirti fuulli hundi ta'ee qaamni isaa ta'ee waa fudhatullee hin danda'u waa liqimsullee hin danda'u jedhanii jiran. Ani isanummaan na wal'aana hin jedhaan waan takkan qabu an duraanin kenne duraan innilleen Oromoo of kenne anilleen durumaanin kenne Oromoo bal'aa jedhee duraanin kenne fi namuu quba qaba. Dhukkuba immoo takkaan dhibamne midhaan kiyya dhibdeen qabu waan dhibameen hin beeku ammaa waan inni dhibameen hin beeku baay'ee gaddaatiin jira bo'aatiin jira. Rabbi malee namni hin beeku uummanni Oromoo naa dirmadhaa akka jirtaniin naa dirmadhaa jechuutti jira ka biyya keessallee ka biyya alallee. Uummata Oromooti fi Rabbii tokkicha malee naaf innillee nama hin qabnu naa jabaadhaa uummata Oromoo bakka jirtanitti naa dirmadhaa naa bo'aa jechaatiin jira. Obbo Jawaar Mohammad guyyaa kaleessaa hagayya 17 barkum 2020 mana murtiitti dhiyaatus dhukkubbii tammaateen dhaddacha addaan citee beellamni guyyaa birootti dabarfamee akka jiru simameera. Yaala isaatiin wal qabatee haakima dhuunfaatiin yaalamuuf gaafii dhiyeeffatus hanga ammatti wanti fooyya'ee akka hin jirre maatii isaarraa odeessi arganne ni ifoomsa. Odeeffannoo irra nu dhaqqabeen obbo Jawaar Mohammad ammas dhukkubbiin akkasumatti itti hammaachuun nyaata soorachaa akka hin jirre himameera.